Yaati wanti maraatuun tiktookii illee tokkuma naaf fida. Waajiin barattoota san keessa ture maybe isa yoo taate malee. Takkaasii barattoota iyya soqola lafaan keessaa firoomisa seeneef soba jechuu barkeewwanni san. Osoo isin lubbuun je tokkoon keessan hin duune ilmi namaa kun mootummaa isaatiin dhufu argitan jedheen an dhufee isin fudhan na argitan jedheen bar. Osoo isin hin duune lubbuudhaan jirtanu kun soba qaba. Amma fakkeenyaaf osoo Muhammad mana kanaatiin cufneen gartee deeqaa shan boodaan si deebi'oon jedhee gartee hin deebi'in ati mana cuftee qotte soba guddaa bar. Soba guddaa bar. Uzriin naambistuus kan soba jechuun akka nama bira soba ta'e jechuudha. Yesuus proomisa godhee barattootaan dhufeen isin fudhadhaa. Kan fudhata hundi si biyya lafarraa paa'u waanummaan takka hin jirtu garee wangeelaa tana malee takkaan si hin jirtu. Takkaan si hin jirtu. Maal fudhata tana? Tun yoo Yesuus dhufee uni beeyti yoo agarte. Namni tokko faranjii tokko dhufeen Yesuus isinii fudhadha jedhan kaa'ate paasapoora murattee yaa'uun ooltu. Hiriira markaba irratti akkamiin fudhate Yesuus ayyee gaafa dhufeme nama dila kiristiyan miliyoona kana keessa gurrata. Moo boorsaa wayii guddaa gartee fidee boorsaa keessa guree shorreessa. Akkamiin fudhata? Yesuus mataa isaatu rabbitu gara isaatti ol fudhate isaa ofiifuu hin deemne bara qaama isaa ol fuudhee jira. Mee isin dila kana akkamiin ofuu ol fuudhuu dadhabe akkamiin dila kana fuudhee deema? Garee wangeelaa tanaa fuudhuu hin danda'u. Faranjii dura gaafa dhufe waldaa ortodoksii dhaqee dura fuudhamoo pheenxee fuudhamoo makaana Yesuus fuudhamoo mulu wangeel fuudhamoo ivaanjelistii fuudhamoo mee kan fuudha? Eessa dhaqa? Amma bara isaa kirri fannoo takkittii sana baadhatee gaafa dhufuuf manni biyyi lafaatuun hindi Itoophiyaan faffa kirri fannumatti walii galtee gaafa harkee ammas deebi'uun oolu akkana gadi ilaalee kirrii dila kana naa qopheessan fannoo tana jedhee Yesuus deebi'uu jiran dhufu. Dhufu Yesuus keessaan Ciisaa ilma Maryam Ciisoo dhufa malee. Waraana isaatii wajjin dhufa agarte. Malaa'ikoota isaatii wajjin. Maasha Allah. Ambassa. Nama du'a sodaatu miti bari Yesuus. Bar du'a way Elooy waaqayyoo ko. Namni raayyaan ittisa biyyaatuun booyu bar jara keenya. Nabi Muhammad barattoonni isaa kan fannisan isa gannaa dhaabbadhaa nu fanniftan jedhanii salaata salaatanii bar waa takka hin booyanii bar. Wallahi lazim warra fannifamu ture. Yesuus kiriistoo imimmaan bira kutee dhiiga yaasa jedhan bar cobe. Namni dhiiga waan ni jedha. Iyyensa akkasitti akkaarraa bar sagalee guddoon jedhan biyya lafa iyyatee jedhan takka isaa dhagee udite abbaalleen isaan dhageenya jedhan pheenteen. Maali jedhana? Rahmat ilmi kiyya akkasitti ilma anuu namummaa nama ilma kan kofoon kan ko ilma kiyya kaala kanatti egaa maal jetaniin pheenteen yoo sidhaan gamana kanniif jettii miti yoo sidhaan akkam taateenaan akkan haadhatee hojjeessanoo akkas haa ajjeessani hayya akkas hayyee jaartii ta'e yoo si biratti tumanoo amma ani buumaas jaartii takka jaartii waajiidhaa yoon jalattume calma jee dhaabbatee tuman eegani maal jechuu jechaan maal sammuu akkami waaqii amantiin akkana hay nama simiiruu jiru firraan deebisne hattuu mana keesseenee ulaa duubaan cabsu jira fudhadhu iyyee wallahi lazim waanuma taatan yar warri hattuu taatan dhaqaa mana dukaana pheenteedhaa dhaqaa deemaa gurradha akkana sin eeggatan dhaabbatanii. Ustaz booniin tun pheenteedhaan fakkaate mee salaamtaadhaan ilaalaa ishee. Tam eessa jirti? Simboodha moo? Oo simboon teenya okay. Booni Natti hin mul'atu. tigistii bukke jala kan minoo baatee akkas jennaan deemte. Booni baate. Booni shawaa koo jetti. Rakkanne ebbo. Maal si godhee jetti. Waan nama jechuun cufti isaa raawwii si galee maati? Waan si garsiisa meeshaan kaayisa. Waan faranjii irraa bite laalme. Booni eenyu Saaraa ni beektaa kana? Natti mul'achaa hin jiru. Ati maaltu si mul'ata gana? Sitti hin mul'attu. Hin Noo mul'atu. dukkana keessa. Eenyutu kana keessa jira? Isinitti dukkana keessa jira. La ilaha illallah. Jirana. Okay, yoon dukkana ammoo ni mul'adha? Amma wayyaa amma xiqqoo ishee mul'attu isa duraatirra amma wayyaa akkanumatti taa'e dhugaa. Hayyee waan kana maali waan kun kunoo? Kunoo maali waan kun waan ergaa? Deeqa ture dubbadda. Oh, akkasii dhuftee qoy. Booni Wayyee nagaan siif haa ta'u. Jirtu?
Ameen dachaa kosiniif haa ta'u. Maashaallah. Ta shawaati ati? Eeyyeen Shawaa eessa? Garam? lixaa Lixaa jechuudha. amboo. Maashaallah. Bakka jiraatti. Maatiin kee too? Achuma jiranii? Eeyyeen Ammallee siif haa jiraatan. ameen keessanillee siniif haa jiraatan. Biraa fagaattee jirta kaa. Sin yaadu maatiin? Maana yaaduu diduu jettaniiti na yaadu. Haa ta'u isaan hin yaaddu? Sirritti malee. Abbaan manaa kee too? Abba manaa miti amma maatiidha malee. Biyyi lafaa didde gaa'ela godhachuu. Baga diddeewu. Nama sodaachisa fuuni baranaa kuni. Ittiin kalaawin. Eegaa ganalmatti yaadna yaada hin hafus. Innis waan ta'eef. Bareedaadha. Peenteedha moo ortodoksiiti? Peenteedha. Peenteedha. Yesuusitti amantuu? Ee Maal jettee itti amanta Yesuus? waaqa jedheen. Waaquma guddaa tokkicha moo? Ee Waaqayyo hin duune sana moo kan hin mul'anne sana moo? fooniin hin mul'atu malee hafuuraan hin mul'atan yoo yaadu. Waaqayyo hafuuraami? Ee hafuuraan hin mul'ata fooniin Hin garuu mul'atu eenyuyyuu jechuudha. Okay. arguu hin danda'u. Waaqayyoon hin mul'ata? Yaada isaas eenyuyyuu qoree bira gahuu hin danda'u. Okay. Wangeela mee? Wangeela of biraa qabdu ati mee? Boqonnuma takka sii dubbisaati. Nagaan gartee nama nagaati. Yoo boodara nan lallabuu baatte malee. Wangeela qabdu? Of biraan qabu. Okay. Anaas sii dubbisa kunoo tole. Ish. Ayyee. Ammeen jettee mana irraa fudhatta boqonnaa na dubbisu. Rol qaba wangeeluma. Wangeeluma maal haa dubbisu? Sinoomutti diimaa. Maali reesila? Quraana? Timootewos. Timootewos. Wangeela aappii irraan qabdu ati? Bilbila irraa? Bilbilum tokkicha kaaree yoon keessa seenee ganna buusa. Rabbi tujjaara si haa taasisu haadha qabeenya. Maali biyya lafaa jiraattee dubartiin tokko ka'aantee jettuuni tokko naa'am jettuuni tokko yes jettuun qabdi. Ati maali tokkumaan deemuun? Tokkuma kan hundattuu na daawwalaa na dhageessisa waan ta'eef lama maal ittiin godhareedhe. Nu ta'u gareen shaadaa maal ragaa nu garsiisa ture. Okay. Ayyee sii dubbisa. Okay. Ximooxiyoos tokkoffaadhaa lakkoofsa 6 boqonnaa 6 lakkoofsa 16 eeywa akkana jedha Phaawulos. Waaqayyo duwwaatu hin du'u, inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa in jiraata. Namni takka isa hin argine, isa arguus hin danda'u. Isaaf ulfinnii fi aangoon bara baraa haa ta'u. Ameen jedhe. Maal jedhe? Akkana. Amma gaama. Waaqayyo duwwaatu hin du'u jechuun maal jechuu? Bara baraan darbee jiraata jechuudha. Hin du'u jechuu. Qaamni du'u waaqa ta'uu danda'a? Waaqayyo hin du'u. Hin du'u. Beekee waan namni du'e amma namni ati ni duutaami? Eeyyeen. Uumaa du'a moo uumama booni? Uumaadha malee uumama. Uumaa jechuun uumaa fi uumamaa jira. Anaa fe'atti uumaadha moo uumama? Waa uumna moo ni uumamne anaa fe'atti? In uumamne malee nuti uumuu dandeenya. Goobas uumaan hin du'u miti akka jedha. Waaqayyo duwwaa guu jedhan duwwaa jechuun bichaa maalatu no only jechuudha. Waanni waaqayyoon ala jiru hundi isii lubbu qabeeyyiinis waan lubbuun qabnes mul'ataa hin mul'anne hundi hin boqotti jechuumi. Eeyyeen hin boqotte. Goobas tole akkasuma waaqayyo duwwaatu hin du'u jedhe. Egartee Hindu inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu keessa hin dandeenye keessa jiraata. Ifa keessa jiraata moo miti? Waaqa keessa hin jiraatu waaqni beektaa. Ifa keessa jiraata jedhee miti? Ifa jedhe inni jedhe waaqayyoon inni gartee ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata jedhe. Waan inni takka dukkanni ifaan itti dhiyaanne keessa jiraata jedhe miti? Keessa hin jiraata. Namni takka isa argee hin jiru jedhe. Qaamni mul'atu tokko waaqa ta'uu ni danda'a? Mul'achuu hin danda'u hafuuraan yaada ofii waaqarra No kaa'anii. jechuun
qaamni waan mul'atu jedhe namni takka isa argees hin jiru arguus hin danda'u jedhe argees hin jiru jedhe ulfinni bara biraa waaqayyo tokko hin du'u ifa humti nuti dhiyaanne keessa jiraata lammaffaa ni sin mul'atu jechuu bara baraan miti numaa'u so waan sin jedhu okay fannoo irratti kan du'e waaqamoo nama Waaqayyo cubbuu biyya lafaatiif jedhee fannifameera. waaqayyo fannifame Fannifamee du'ee du'a injifatee ka'e jechuudha. waaqayyo moo nama du'e Waaqayyo cubbuu keenyaaf jedhee du'ee hinduu jedha kaa kunoo Paawulos waaqayyo duwwaatu hinduu jedhami wangeelli kan jiru malee sila sanitti ni maan. aboo kan hin dubbisa kun quraana aboonii teenya maal taate kitaaba madammariiti moo kitaaba ijaamaati moo kitaaba jaalmarrootiin simiti bar wangeela bar Amin waliin jenne mana fete amin jedhe kun ulfinni bara bara Wangeelli bara baraan eegeen darbee ni jiraata irras ta'ee borus ta'ee waaqayyo duwwaatu hin du'u jechuun okay atis ni duuta waaqayyoon keetis ni du'aami ani du'ee nachumaa nafa. waaqayyoon keetoo ni du'aami Waaqayyoon du'ee du'a injifatee inkaa cubbuu okay eenyu ajjeese waaqayyo eenyu ajjeese waaqayyoon eenyu ajjeese ati amma gaafa boqottu eenyutu si hafuura keessa fuudha siniyyuu taanaan jechuudha. Siniyyuu taanaan aangoon ulfinni jabinni kan saati waan ta'eef eenyutu ajjeese amma waaqayyo kan saati kanatti sin ajjeesuu yoo danda'aman fedha isaa waaqayyo nama ajjeesami yoo fedha isaa ta'e an ajjeese dheemmite an ajjeesu okay fakkeenya waa si gaafadha wenno akkoon tan ta'e jirti eeyyeen akkoon akkoo teetiitu haati haadha teeti hundiyyuu jiru haati haadha teeti jirti eeyyeen eessa jiran biyyuma jiru biyyuma okay waa si gaafa mee dhaabbadha ati okay dhaabbadha waan ajaa'ibaa fiddee usaa mee dhaggeeffadha jiran booda immoo kofoluuf yaatan isin ati maqaan kee booniidha boonii abbaan kee maqaan isaa eenyu isa sobaani madhamatee yoo namni na dhagaawa numa himi dantaa ta'e maali abbaan qabdu diqaalaadhaati hindee laa dhugaa booni baqqalaa abbaan baqqalaa too gabbisa ayyi abbaan gabbisaa eenyu sanittiin sirra dhaaba abbaan gabbisaa too gurmuu okay gurmuun eessa jira Ana kiyyaan jedhe malee gurmuu ani hin beeku. Gurmuun eessa jiraan jedhe? Ani hin beeku du'eera kaanii inna san. Du'eera malaan hin jiraan jedhe. Okay du'eera. Eenyutu ajjeese? Ana kiyyaan jedhe. Eenyu ajjeese? Ani maattiin beekara hin dhalanne. Hin dhalanne? Maattiin beekara hin beeku ani ijaan argaayyuu. Okay nama hiriyoota biyya keessatti ollaa kee firoottan kee namaati beektu kan boqote beektamu hin beektu? Nan beeka. Eenyu ajjeese nama sana? Nama sanaan paaji yoo namni walolee wal ajjeese nama tajjeese yenna kanarra immoo isa dulloomee umuriin isaa nyaatee illee godhee quufee. Kan hin dulloomin kan daa'imaan boqotu eenyutu ajjeese? Carraa dhumsaati kaa waaqayyuma kaa. Waaqayyootu ajjeese jechuudha. Gabbisaas waaqayyumaa fudhatee jechuudha. Okay waaqayyo yeroo waaqayyo du'oo eenyutu isa ajjeese? Waaqayyo cubbuu keenya gidiraa keenya san nuti lafarratti. Eenyu ajjeese? Eenyutu isa ajjeese? Du'ee moo eegaye? Eenyu ajjeese dura? Alaa naam yaa mamma. Tayyib. Yaa mamma wangeela tallabu jira ijoollee kana godhina mamma. Mindaa dabaliif malee. Dewaa qala shakashakeen sanitti maamee foloo na taasisaa masti dafee dhufa bishaan itti kenne. Dafee foloo si taasisan qasuu bishaan kannee fi haadhu bishaan oowwaatti kanneen siin lolti. Qabbanaatti kan akkasiin qaldeettee teessu taljii. Ajee jedhan Allah rakkanne waaqoo kan nama ajjeese eenyu fannise waaqayyoon yoom qaban eessa qaban waaqayyo waaqarra dhaqanii fidanii Muhammad bakka ifa nuti hin dhaqqabne keessa achi dhaqee nama machii fide sanii waajii fide moo an nama machii fide sanii barbaada waaqayyo achi dhaqee qabee ajaa'iba Wanni kun ani waan kana bara gizeen as deemus salaata keessatti wanti uummata feentee jettu kun barna dhufa yeroo godhe waan biraa dur waa yaadame uummata kanaatiif bar yaa rabbi kee uummata kana bar waa nabiyyoonni yaa jara keenya hojii wallaahi kufriin tun jabdu jara keenya alhamdulillahi alladhi hadaana jedhame ni maa bar kennaa caaltu islaamummaa
yeroo ciisnu abjuun keenya lukkuun jedhan abjuun isii firiidha jedhan ani abjuun tiyya ummatuma pheenxee kan agarti malee waan biraa takkan agartu. Ustaz bira salata gadden tureu itaman godamu nda budeme. Oh salaati khadiri kan ina bakka anis ganama qursiidha na biraay eenyu